daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti sin dhaqqabu. Har'a odeeffannoo addaa keessattuu waa'ee dirree dhawaatiin wal qabatu qabannee kan isin biraan geenyu ta'a. Dhiyeenya kana kantiibaa magaalaa Finfinnee duraanii amma hoogganaan daandii baaburaa Itiyoo Jibuutii Injiinar Takkalaa Uumaa kantiibaa magaalaa dirree dhawaa ta'uuf ijaame waa malee akka hin ta'in dhagahameeti jira. Gama biraatiin kantiibaan magaalaa dirree dhawaa as booda eenyu filatamaa fi akkamitti akka filatamu kan isin biraan geenyu ta'a. Obbo Khadiir Jawaar kantiibaan magaalaa dirree dhawaa amma dogoggora akkamii hojjetee fi maal hojjetaa turee fi hanqinni inni agarsiise maal ture kajuus kan isin biraan geenyu ta'a jechuudha. Dirree dhawaan naannoo Oromiyaa jalatti yoom deebitii odeeffannoo teenya guutuu irraa keessa argattu. Kallattumaan gama odeeffannoo teenya guyyaa irraatti isin dabarsina. Lammii miidiyaa like, subscribe fi share goonaan odeeffannoo teenya guyyaa guyyaan isin bira geessu salphaatti argachuu dandeessan. Haasawaa muummee ministeera Dr. Abiy Ahmed waa'ee dirree dhawaatti wal qabatee dubbateen gaafii abbaa biyyummaa magaalaa dirree dhawaa haarawatti kaafamu waa malee miti. Dirree dhawaan ammaan booda dabareedhaan bulchuun kanaaf hamtu ta'uun dhagahameeti jira. Dabareen itti aantuun dirree dhawaaf eenyutu kantiibaa ta'a guutuu odeeffannoo teenya irraa keessa argattu. Dhimma magaalaa dirree dhawaatiin hoomsa taasifatan malee durii qabee magaalaa wartuu daldalaa fi misoomaa taate akkasumas magaalaalee lafa Oromiyaa hedduu saamuu irratti hundeeffatan jechuudha. Lafti Somaaliyaa adiin humaan qabne dhiisanii Oromiyaa jitu irratti badhaadhuuf halkaniif guyyaa meeshaa waraanaatiin uummata Oromoo haleeluun daangarraa dhiibbaa godhaniin babal'ifannaa lafaa itti fufaniin aanaalee Oromiyaa hedduu fudhataniiti jiru. Hunda akka fakkeenyaatti hundas ta'uu baatu muraasa maqaa gadooynu magaalaa Jijjigaa bara 1992 mootummaa ce'umsaa keessa hanga magaalaan godee haal duree tokko guuttattutti asuma qubadhaa haja'uun qubatanii boodarra shira mootummaa wayyaaneetiin abbaa biyyaa uummata Oromoo miiliyoona 1.200 ol magaalaa Jijjigaa buqqaasan. Kana malees magaalaa Shinniilee Erergoota aanaa Minoo magaalaa Muyaalee walakkaa gurraa dhaamolee cinaa tokko gandoota baadiyyaa Baabbilee walakkaa tokko Cinaaksan naannoo magaalaa Jijjigaa jiruu fi godina Booranaatiif Baalee aanaalee baadiyyaa tokko kan fudhatan hoggaa ta'u magaalaa dirree dhawaatis bara mootummaa ce'umsaa booda fudhachuuf mootummaa wayyaanee gaafannaan uummanni Oromoo jabaatee falmuun irraa hambisuudhaan guyyaa irraa kana eedeeti jirti. Yeroo sanitti tarsiimoo mootummaa wayyaanee obbo Mallas Zeenaawiin qabate lafa guddoo fi saba guddoo xiqqeessuun salphaadha jechuudhaan kan lafa kee hoggaa ta'u inninis lafa Oromoo uummataa wajjin muree alagaaf kennuudha. Adeemsa keessa uummanni lafa wajjin fudhatame kun lafa isaatirraa buqqa'uu ajjeefamuu dirqamaan aadaa fi afaan isaa gatuudhaan afaan Oromaa fi aadaa Oromaa shaakaluun adeemsa keessa dhaloota eenyummaa Oromaa dhaalchisuun akka kanaan saba guddaa fi lafa guddoo xiqqeessuun danda'ama jechuudha. Gama biraatiin dirree dhawaatti hoggaa dhufnu ammoo qabsoo uummati Oromoo taasisin yeroo sanitti dirree dhawaa guutumaan guututti muranii naannoo Somaalee jala galchuu waan dadhabameef mootummaan wayyaanee Somaaleef teessoo bulchiinsaa qooduun dabaleen bulchaa guyyaa irraa kan eegan jechuudha. Haa ta'uutii malee galiin magaalaa dirree dhawaa irraa galtuu federaalaaf jaamtee wayyaaneef galaa turte. Akka kanaan magaalaan dirree dhawaa bara mootummaa jijjiirama qabsoo qeerrootiif qarreen dhufte eeguu dandeenya. Akkuma yaadatamu bara 1996 magaalaan dirree dhawaa labsii chaartara bulchiinsa dirree dhawaa lakkoofsa 416 bara 2004 ja'uun gaafii naannoleen lamaan magaalaa dirree dhawaa naannoo isaanii keessatti akka daangeffamtuuf kaasan furmaata waaraaf seera qabeessa ta'e hanga argatutti magaalattiin fi naaf bulchitu jaame kan kaayyeffame ta'uu labsi yeroo sanii ragaa baheeti jira. Biraatiin dhaabbileen siyaasaa yeroo san turan dhaabbanni Dimokiraataa Uummata Oromoo yookaan OPDO fi paartiin Dimokiraataa Uummata Somaalee Itoophiyaadha deeggarsa mootummaa federaalaatiin aangoo magaalaa dirree dhawaa dhibbantaan qooddachuuf bara 2006tti waliigaluu isaanii Dr. Darajee Fayyisaa katabeeti jira. Formulaan qoodinsa aangoo kun 40-40-20 kaja'u yoo ta'u innis dhibbantaan 4 dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo yookaan OPDO dhibbantaan 4 paartii Dimokiraataa Uummata Somaalee warra Somaalee bakka bu'an hoggaa ta'u dhibbantaan 20 kafe immoo dhaaba addu'aa yookaan mootummaa federaalaatiif qoodame jechuudha. Magaalaan dirree dhawaa magaalota toora baaburaa hordofuun hundaan keessaa tokko yoo taatu dabalataan aangoon kantiibaa magaalattii dhaadhiyoo fi paartii Dimokiraataa Uummata Somaalii marsaa waggaa 5 dabareen akka bulu kan waliigalamu ta'uu isaati. Haa ta'u malee dhaabbileen lamaan qoodinsa aangoo kanatti waliigalanii hojiirra oolchinsatti gammadoo akka hin ta'in himameeti jira. Kunis dhaabbileen lachuu fedhii aangoo siyaasaa harka caalmaa qabachuuf qaban irraa kan ka'e hoggaa ta'u keessumattuu keessa beektonni yeroo san beekan akka barreessanitti hariiroon saboota Oromoo fi Somaalee magaalaa dirree dhawaa keessa laalchisee bara 2017 as waraqaa qorannoo kan barreesse namni Balaaw Warqoo Jaamuu qoodinsa aangoo saboota lamaan jidduu jiru wal morkii hammaataa keessa galuu ibsee dirreen dhawaan gara dirree wal morkii dhufuus barreessee jira. Ogeessi seeraa dhimma heera kana qo'atan obbo Daani'el Asaffaallee akka jedhutti hundeeffamni bulchiinsa magaalaa dirree dhawaa adeemsa heeraa osoo hin bu'uureffatin ta'uu kanaan dura BBC fi yaada kanneen himeeti jira. Yeroon bulchiinsi magaalaa dirree
dirree dhawaa hundaa'u filannoon akka turees ogeessi seeraa kun himeeti jira. Paartileen siyaasaa Oromoo kanneen akka Adda Bilisummaa Oromoo akkuma Finfinnee dirree dhawaanis naannoo Oromiyaa jala buluu qabdi jedhanii amanan. Yaadni dhaaba Adda Bilisummaa Oromoo kun yaada sirrii fi yaada uummanni Oromoo bal'aan deeggartuu isaati. Taasaan tutti waggaa dhufnu ammoo baroota dhiyoo keessattuu waggaa 5-4 dabran kana keessa bulchiinsi mootummaa naannoo Somaalee dirree dhawaa magaalaa guddittii naannoo Somaalee taasisuuf tattaaffiin taasisaa jiru olaanaa ta'uun himameeti jira. Dura dursoo bara bulchiinsa Adam Faaraadhaa kantiibaa ta'uun magaalaa dirree dhawaa hoogganaa turetti uummanni Oromoo magaalaa fi caasaa bulchiinsa dirree dhawaa keessaa garmalee dhiibamaa ikoonoomikaalii poolitikaalii hirmaannaa siyaasaa caasaa bulchiinsa irraa dhiibamaa ture ari'amaa ture. Dinagdeedhaan uummanni Oromoo magaalaa san keessatti daldalaas ta'ee mana akka hin jaarranne hayyama dhorkachuu bira kutee kan qabu dhabamsiisuun akka turees himameeti jira. Bara bulchiinsa Hasaanuu kan ammoo obbo Khadiir Jawaar Oromoo hanga tokko dinagdeen fooyya'aa dhuftullee ammas dinagdeedhaan uummanni Oromoo uummata Somaaleetti kan hin dhiyaanne ta'uun ibsameeti jira. Kantiibaan magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Jawaar bara bulchiinsa isaa sababoota gara laafina isaarraa kan ka'e dogoggoraa fi hanqina baay'ee mul'isee jiraachuun himameeti jira. Innis caaseffama bulchiinsa Adam Faaraan tolfatee diiguu dadhabuu waggaa ta'u wantoota eenyummaa sabichaa agarsiisan magaalaa san keessatti lafa qabsiisuu dhabuudha. Kunis sababa caaseffama bulchiinsaa odoo hin diigamin jiruuf dhiibbaa siyaasaa jala jiraachuun ibsameeti jira. Itti gaafatamummaa isaa qixaan baachuu dhabuu obbo Khadiir Jawaar uummata Oromoo bakka bu'ee waggaa 5 oliif magaalaa san gaggeessaa waan jiruuf dantaa Oromoo qixaan sirriitiin dursuu dhabuun ammas magaalaa Dirree Dhawaa falmiif akka dhiyaattu kan taasise ta'uu isaati. Bulchiinsa mootummaa Somaalee caalaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin hariiroo uumuu osoo qabu obbo Khadiir Jawaar bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee wajjin hariiroo uumuun isaa magaalaan Dirree Dhawaa saboota Somaaleetiin akka falmaniif karra saaquu isaati. Inumattuu dogoggorree guddaan obbo Khadiir Jawaar maal naan jedhaniidhaan dantaa Oromoo dura kan Somaalee dursuu akka ta'ee fi kunis falmii ammaa tanaaf karra saaquun himameeti jira. Khadiir bulchitoota Somaalee saba Somaalee bakka bu'anii isaa wajjin magaalaa bulchan biratti fudhatama kan dhabe waggaa ta'u obbo Khadiir Jawaar hubannoo siyaasaa gahaa waan hin qabneef gaafii fi deebii chaanala tokkorratti ammaan dura taasiseen waa'ee Dirree Dhawaa hoggaa gaafatamuu Dirree Dhawaa heera mootummaa federaalaatiin magaalaa federaalaatti jaamtee murtaa'uu dubbate. Gama biraatiin ammoo akka odeeffannoo haaraa arganneetti dhiyeenya injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa ta'uuf jechuudhaan gama sooshaal miidiyaa garaagaraatiin tamsa'uun kunis waa malee akka hin jaamne dhagahameeti jira. Akkuma beekamu kanaan dura Dirree Dhawaan dabareedhaan waggaa 5 Somaalee fi Oromoo jechuudhaan bulaa turte waggaa ta'u haa ta'uuti malee kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadiir Jawaar dabaree isaa eega xumuree waggaa dabalataa kennamuu fi namuu kan beeku ta'uu isaati. Inni kun ammoo magaalaan Dirree Dhawaa dabareedhaan akka bultu kan godhame san hambisuuf kan yaadame ta'uu ibsameeti jira. Haasawni muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad dhiyeenya waa'ee Dirree Dhawaa kaaseef namoonni tokko tokko dantaa siyaasaa isaa tolfachuu fi saboota lamaan walitti buusuuf jechuudhaan xiinxala kannan. Garuu dhugaan jettu akkas odoo hin taane ammaan booda magaalaan Dirree Dhawaa dabareedhaan odoo hin taane akkuma Finfinneedhaa mootummaan federaalaa waan nama itti amane kantiibaa gochuun muuduuf kan karoorfame ta'uu odeeffannoon teenya keessoodhaan nu dhaqqabdee addeessiteeti jirti. Kunis tilmaamaan injiinar Taakkalaa Uumaa Bantii kantiibaa magaalaa Dirree Dhawaa yoo ta'e akkuma magaalaa Finfinnee magaalaa Dirree Dhawaa jijjiiruu danda'a jedhamee kan yaadame ta'uu isaa odeeffannoo nu geesseen tilmaamameeti jira. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa odeeffannoon haara yeroo irratti hundaa'uudhaan qabannee isinii dhiyaannee kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.